oromoon akka bilisan baane akka barbaadu hin dhabamu jechuudha. Nuti wanni jennu kan oromoon bilisa bahuu qabdu hiree fi murteeffachuu hin dandeessu hajuu suni diinatti ilaalani dhaabni keenyallee agoobarri keenya akkas ilaala jechuudha. Oromoon bilisa bahuu qabdu eega je'e wanni biraan jirtu jechuudha. Suni wanni waliin qabnu hin jirtu. Yoo oromoon haqa qabdi mangi biyya siirraa saamamee nuti ni beeynaaf nama juu qofa nuti kan wajjii wal gargaarsi kan jechuudha. Gaarii jaarrabaa gadaa sooressaa adda islaama bilisummaa oromiyaa dhumarratti dhaamsa uummata oromoof qabdan yoo jiraate akka dabarsitan. Hedduu gammachuun natti dhagamti. Uummanni Oromoo yaa uummata Oromoodha. Bara dheeraa gabroonfamte hadhaa gabrummaatis dhandhamte kuftee kaatee frustrated taatee jirte gara hundaanuu hemelaal taate afaan Oromootti hemelaal taatee jirta. Dhibdeen sirra geeyse ta dur inumaa maqaa dhooyne coraan nama garagala jiru. Yaa Oromiyaa yaa biyya abbaa kiyyaa tamtu siqqixxaawamee takkallee biyya. Waan kuteewu sheenaa akka taanu qabnu kan illee qaabsoo godhuu dhiifnee cal jennee ilaarra ifiifuu wallollee osoo diinatti qawwee teenyin deebisin sunuu nu hiraarsite waan kuteewu sheenaa akka taanu qabnu sideeffanna yaa Oromiyaa hangamu haa dhumnu yaada kana namuutu mataa keessatti haa qabatu. Habakka kanii harophilaa lolaa oof hamakiinaa diinaa oof qawwee diinaatiin deemu qabitii gurgurii hojjetu qotee bulaan baadiyyaa warri seedataa kan dukkaanaa fi kana hojjetu kashaqata hojjetu hundinuu qalbii tokko ta'a. Namuu yaadaan wal barbaadaa qaamaan wal barbaadaa tokko ta'a. Tokko dhabuun duuba aduwwiidha. Tokkummaa namni hin qabne laafa. Namni xiqqaan jaarmee qabu guddaan jaarmee hin qabne hin danda'u jechuudha. Kunoo keenya nuun ragatu bitan uummata keenyatu ragaa jechuudha. Uummanni xiqqaan tokko ka jaarmee qabu ka jaarmee isaa jabeeffatee namni fedhe cabsuu hin danda'u jechuudha. Maalayyaa guddaa jaarmee harka jaarmee qabu jechuudha. Saniifuu gaa yaa abbaa biyya qabu yaa abbaa biyya Oromiyaadha yaa uummata keenya duuba gaa yeroo hin dabarre ganama jirra. Hayni keenya yoo kana eeynees ganamuu numa saamama. Namni nu raamata godhus hin jiru. Duuba gaa haqa keenya dirree guddatti osoo nuti garuu nu dura fudhatanii akka fedhanti qanani'anii. Hadeendee injijiin dhufee irra ka'ee kun ofirra haadee faranjii fakkaata. Re'een nyaattu sangaa gabbataan nyaattu waa takka garaan kee qullaa. Jireenya kee moohuu dadhabdan jireenya keessanuu moohuu dadhabdan kan akka aduna gadaan nootu ijaaranii hidhan horii kana saamanii isa gaddeebisu akka jabaanne godhan jechuudha. Habarnoota qabuus dalagaa inni hin barbaanne dalagaa argachuu hin danda'u habaratee dalagaa argachuu hin danda'u biyyuma isaa keessatti. Hadiinni kanuma isaa fidee bakka san dhadhaaba jechuudha. Si ari'ee kabiraa bakka kaaya jechuudha. Kun hundinuu gaa wanni sadarkuma ummata Oromoo hunda dhiiraa dhalan jedhe. Namni yoo niin lola jee waan loluun hin dhabu. Dhagaalleen irra kunoo mi'a tahee jira. Dhagaan qawwee tahee jira biyya addunyaa keessatti. Sanuti duuba hoo lafa akkasitti duuba gartee dheebuun qabne. Ta muka firii dhalu bakka hundaa qabnu suni. Duuba murachuma qofaan nurraa hafe jechuudha. Mee haa murannu. Mee haa wal mursiifannu akka murannu haa walii himnu. Muradhaa. Namni muratu malee wayitti hin bahu. Namni muratu malee xiqqeenyaan bahu. Namni muratu malee dalagaa takkallee yoo muratan malee dalaguma sanuuf hin baasuu hin danda'an jechuudha. Nuti duuba gaa lafa gabbattuu qabna. Lafa addunyaa keessatti beekamna. Bunni keenya bilaashitti kunoo nuti waan gurgurru saantima 10 nurraa bitanii doolaara meeqa gurguratan yaa uummata keenya. Midhaan keenya, qamadii teenya, garbuu teenya waan nuti qabnu akkasitti xiqqee keenya halkanii guyyaa qotanii ala oofanii gurguratan jechuudha. Ta duuba akkami jallifnee teenya. Namni gabroome nama mutaa liqimsee rafuu hin danda'e yoo gamanaan gara jedha mutaan gamana dira eeysaan rafa bakki rafu hin jiru jechuudha eeysaan rafuu dandeenya sana sanii jecha gaa uummata keenya dibdee keessa jiru sana laalaa dibdee sana wanni nu baasu hin jiru tokko ta'uu qofaan keessaa baala wal dhaga'uu qofaan keessaa baala wal shakkuu dhabuun keessaa baala namoota diinaa ija ta'uuf keessaa xaraguu qofaanii keessaa baala dibdee sana hayya diinaa ta'u san keessaa wanni nu baasu dhooysa takka inni beekna karaarraa maysaa gantuu magaalaa keessa yaatee uummata keenya waan akkanaa goote ati waan akkanaa jirta jedhi maallaqa irraa guurrachuufaaf nama dararan san aboo dhawaa karaarraa maysaa halkan gurraacha dhawaati mataa keessa dhawaa magaalaa hunda keessa kana olii gayyaate akka bobbaa jaldeessaatti sana balleessa
diinaaf dhaqee haasa osoo inni gaafanne akkana waan akkana jira jaa kana dura balleessu wanni duraa tana balleessudha jechuudha yogguu diinni jedhabe wanni godhu hin jirtu jechuudha sanboota harkan tahiniif miilan tahiniif duudan tahiniif ijan tahiniif gurran tahiniif deeti jala yoo kana dhabe maal godha mataan garagala jechuudha nama inumaa damooza si idaa jechuudha damooza idii ammaan naa oduu kenni ammaallee oduun kee wanni ammas si fidaa jechuudha akkanatti duuba karaa kanaani namni wanni godhatu nama diina dura iyya warra isaa ijaa ta'u sani warra Oromoo gartee diina dura deemtee karaa nama garsiif ta namatti qubala laatu sani duuba diinni dura isa karaa rammaysuudhaatu dawaan yoo isa karaa rammaysiin abadan wanni jijjiiramaan jirtu matumaanuu wanni jijjiiramaan jirtu jechuudha waan kana ta'eef jaa obboleen keenya qotee bulaa dhooyisa jaarradhaa'if warri qotee bulaa irraa dubbiin hakaatu hakutaa fudhata kutaa Oromiyaa hunda keessatti qotee bulaa irraa namni haja dheedduun ni takkan warri loon tiifatus warri gaalaa fi re'ee qabus isaan hundinuu hijitti jabeeffadha haasawan guddatina waan wal amanaa waliif gartee walii baallama seenaa walii ahaddii seenaa waliin ganina waan hin jirratti waliin kasasina diina gartee horiin nyaachisina eegasuu gaara yoo waan kana goone magaalaa keessaa kaan yoo namni tokko bakka takkaa ka'ee salphii bee bakka hundaa namni ka'uu qaba jechuudha bulee hiriira namni gartee hiriira bahuu deemu sun bakka hundaa haa beeksisu jechuudha yoo duuba bakka hundaa hin beeksisin tokkichuma san caccabsa cufachii hogguu duraa ka'e amma warra amboo fi kabakkootii adda addaatti ka'e namni wajjii ka'e hin jiru jechuudha kophaa isaaniitii kala diinni faffacaasee kaanidha guuree ammallee hidhaa jiran jechuudha. Ammallee namni yogguu akkasitti duuba gaa walii gale namni danda'u jechuudha. Mee jaarba inni jaaree miti keessan jaarradhaa ka Oromoo jechuudha ka inni qabalee fi maarra jee jaarratee miti kan Oromoo jaaramuu qaba sani ka bu'aanuu qabu jechuudha isa sani ka bu'aanuu qabu san jaarrannee bakka keeyda warri bana barnootaa jiru kun barsiisonnis barataanis wal amananii yaada wal dabarfatanii yaada dhooysaadhaan dachi jedhaan wal oofuudha warri warshaa keessa dalagu warshaa gurguddoodha nuti Oromiyaa keessa jaaramte tana keessa dalaguus isa guddaa rubamaa kan irraa gadi Oromoodha ta'a tokkollee kadaanyaa ta'ee keessa dalagu kan hojii ramadamu jira kanallee wal amanaa wal jaaladhaa nama waliin shakkinaa namni kun fuula wal hogguu wal harka wal fuudha sani alaamaan gartee wal jedhamni hogguu waliin dhuftan kan isinii olii kan Oromoo kan dalagaarra jiru sanillee harka fuudhaati gammachiisaan isinis akkasumatti haa isinii nahu haa isin gartee qalbii jaalalaa haa isin garsiisu qalbii jaalalaa wal garsiisa duuba yoo tanan godhin nuti namaa miti jechuudha nuti namaa miti jechuudha addunyaan akkanatti jiraatti akkana wal dhagayan mee warri nu gabroomsu kun akkanatti wal dhagayan agartanii meera amma gaa ummanni gartee maal jedha shororoo tamalkat alaamaan takkattan alaamaan jettiin mucaa hogguu sossoftu gartee lahan akkasi jechuu dubbiin akkasin nu cabsan akka biraan tokko ta'anii mi harkatanii tokkummaa isaanii irratti wal dhaga'uu irratti mi harkatan jechuudha nuti walitti nu beekan wal faraduu wal wanjaluu mana hidhaa wal geessu poolisa walitti yaamu kun hundi salphina dubbii teessan maganta keessan fixadha dubbii teessan manguddoo gandaatiin fixadha yoo magaalaa ta'e namni kam walirra gartee dandeettii qabuun yaantanii boonuu fi abaluu wallollee waliin nuti laala jedhanii isaan nama bunarra fixatanii isinis bakkuma isin mijjoon hojjaarra fixatu shaayirra fixatanu isin akkasii fixadha wal dhagayaa wal jaaladha hafuurri keessan tokko ta'u yoo hafuurri keessan tokko hin ta'in diinaa isin idduu seena jechuudha akkasi gaa wal dhooysaa nama tokko habaqatee badii qabu dhooysaati gargaaraati baasaa akka gartee karaa nagayaatti akka boogodha amma dura san dhabne jechuudha namni yoo tokko diinni arhee ni qabaniiti itti kennan jechuudha sanallee dubbii tana duuba gaa raadiyoo tana silaa namni hundi dhagayu wanni nurra jiru akka namni dhagaye walii himu duuba bakka takka tokko taanee lafaa kaanee diina bara dhibbaa hunda isaaniitu ofirraa buusuu qabna akkasii duuba gaa obboleen keenya anasittiin dhaabaa nagaa jiraadha. Egaa jaarraa Baagadaa gaaffii sagaleen bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeesseef dhiyaatanii deebii kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha maqaa dhaggeeffattoota keenyaaf maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin. Galatoomaa.